farsine Yesus ko maafan farsine dukkana ko ibse gubtaan ko ija ko na bane jallisuun danda'u keessa ko galanni isaa jira isatu naa kenne anaafi jireenya waaqirraa jallisuun danda'u keessa ko galanni isaa jira isatu naa kenne anaafi jireenya waaqirraa maafan faarsine Yesus ko maafan faarsine dukkana ko ibse gubtaan ko ija ko na bane jallisuun danda'u keessa ko galanni isaa jira isatu naa kenne anaafi jireenya waaqirraa jallisuun danda'u keessa ko galanni isaa jira isatu naa kenne anaafi jireenya waaqirraa inni seetaanichi golgaa saanna maree lubbuu kootti cufee akka waaqan barree Yesuus na waammate ibsaa isaanaaf ibsee ofii waraannamee lubbuu koo fayyisee kanaafuu yaa lubbuu too'ate hin irraanfatine olmaa waaqa keeti barri ga'ee yeroon boqochuu kee arguuf jirta Yesuus abbaa kee kanaafuu yaa lubbuu koo ati hin irraanfatine olmaa waaqa keeti barri ga'ee yeroon boqochuu kee arguuf jirta Yesuus abbaa kee Bekalchi jireenya Yesuus waaqni dhugaa jaamummaa koo ibsee iji koo arge jireenya waaqirraa argatte lubbuun too anis na faarfadha bariidhaan ka'eetoo maafan faarsine gooftaa koo maafan faarsine dukkana ko ibse gubtaan ko ija ko na bane jallisuun danda'u keessa ko galanni isaa jira isatu naa kenne anaafi jireenya waaqirraa jallisuun danda'u keessa ko galanni isaa jira isatu naa kenne anaafi jireenya waaqirraa Irrefayyina isaa kunoo naa diriirsee lola badii keessa kutee toona baasee kennaa hafuura isaa natti baafateera jiraachuuf ban jira gooftaa Yesuus biraa kanaafuu yaa lubbuu too'ate
enirraanfatine olma waaqa keetii barri ga'ee yeroon boqochuu kee arguuf jirta Yesuus abbaa kee kanaafuu yaa lubbuu to'ate enirraanfatine olma waaqa keetii barri ga'ee yeroon boqochuu kee arguuf jirta Yesuus abbaa kee